Lama ta'e ka? Lama maali afurii. Afurii? Daawwattoota Ummuu Seenaa har'a haati seenaa Osumaaf jennee. haati seenaa maal jettee abaaboo haati seenaa amma biyya baqaa kana keessatti ilmoo biraa dabalurraa ka biraa fiduu wayyaa jettee biyyaa fiduu wayyaa jettee obboleettii seenaa ka hiriyaa asii biyyarraa fiddee biyyarraa dhufaa jirti. Dirree xayyaaraa jirra. Xiyyaaraan keessa jirti. Duuba ishee xiyyaarri kun osoo irraa bu'aaraa kun argitanii argaa jiran Itiyoopiyaa Itoophiyaa dhufaa jirti. Kanaafi intala hangafa jalqaba irratti ilmoo barannee simachuun dirree xiyyaaratti eegaarra akka rabbiin nagayaan wal nu garteessu gadi baasu kaayii godhaa haadhata namatti dhagame. Gammachuudha amma guyyaa meeqa eegnee yeroo meeqa dhufaarti jennee manaas baanee hafnee amma inshaallah kan dhumaatti dhuftee as seenteetti. Dayida halkan sa'a sagaleetti jirra. Egaa uummanni guutuun wajjin bahee gadda kun amma gadda rafne karaa kana nama guddaan dhufuu rakkoo daa'imni baay'ee ulfaata. Alaa kulli halkan talaxiyya hangafaatu dhufaara hundumti keessanuu seenaa kootillee kun abaabila yoo ta'u jiranii bakki faatti fishaan faatti haati wanti illee wanti illee gara jiranii guddaafuu ide itti dhuftee miira maatiitti dabalamu itti dhagamu walumaan laalla amma itti dhagamu tura. Isin simachuudhaaf jechuudha asumatti jechuudha eerpoortii kana keessatti argamna inshaallah gammachuudhaaf daqiiqaa muraasatu hafee jira. Inni eegu jirra haadha seenaa beekamu sitti ga'emeera. Gala. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota yuutuubii Ummuu Seenaa jechuudha. Sitti dogongoree maaliif dogongoree? Guyyaa addaa kana jechuudha maaliif bakka kanatti argamu? Silaa jaarsi bakki beekamaa lafaa deemudha. Simannaa jaarsa biyyaati illee jechuun keessanii oolu garuu gara dhumaarratti hin laaltanii inshaallah jechuudha. Intala nama guddaa, intala sanyii guddaa, intala jechuudha. Biyya Chaayinaatti albalaman fakkaam jedhee baay'ee guddaan saba kanaaf jecha barate jechuudha. Intala Dooktar Asiisitu biyya Chaayinaa irraa dhufa. Isin simachuudhaaf jechuudha asumatti jechuudha. Eerpoortii kana keessatti argamna. Inshaallah gammachuudhaaf daqiiqaa muraasatu hafee jira. Inni eegu jirra haadha seenaa beekamu sitti ga'emeera. Seenaa kan ta'e gara Chaayinaa kana geessuudhaaf akkamni akka amma Chaayinoonni kun muyyattii kana kabbabanii haga ammaatti kun fidaa jiranii Chaayinaa wajji gad dhufaa jirti. Afaan Oromoo beekti jiru? Afaan Oromoo beekti reekam beektu bakki namni gaa waan abbaa fi wallaalu waan ta'eef nuti illee tokko sana wanta takka baratteetti yaani nagaa gaafachuu dandeessan. Akka koi walii galtan isin fakkeenyaaf rakkoon qabu ni haa yoo jenne isin achumaan isin algana. Amma muyyattii kun afaan Chaayinaa kana malee afaan biraan hin beektu. Googilii keessa deemnee ganaa sagalee kana achiin asii walitti daddabarsinee waliin haasofna akka rabbi beekutti. Namni waan ofii hin dadhabu yaadu baadha. Akkasii intala Dooktar Asiisitu jechuudha biyya Chaayinaa irraa dhufa inshaallah kan waliin arginu ta'aa viidiyoo jechuudha walitti deemina qophii biraatiin. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirma abbaa seenaatti abaaboo fideera. Yeruma hundaan seenaa roomaantikii kan abbaa seenaatiif akkanatti abaaboo. Lama ta'e ka? Lama maali afurii. Afurii? Daawwattoota Ummuu Seenaa har'a haati seenaa Osumaaf jennee. haati seenaa maal jettee abaaboo haati seenaa amma biyya baqaa kana keessatti ilmoo biraa dabalurraa ka biraa fiduu wayyaa jettee biyyaa fiduu wayyaa jettee obboleettii seenaa ka hiriyaa asii biyyarraa fiddee biyyarraa dhufaa
keessa jirti duuba isu xiyyaarri kun osoo irraa bu'aaraa kun argitanii dhagaa jiran ittiin Itoophiyaa dhufaa jirti kanaafi intala hangafa jalqaba irratti ilmoo barannee simachuuf irratti xiyyaarratti eegaarraa akka rabbiin dhagayaa wal dhugaan teessu gadi baasu kaayii godhaa na haadhata namatti dhagame. Gammachuudha amma guyyaa meeqa eegnee yeroo meeqa paarti jennee manaas baanee hafnee amma inshaallah kun kan dhumaatti dhuftee as seenteetti. Hundaa'idha halkan sa'a sagaleetti as jirra. Egaa uummanni guutuun nu wajjin ka'ee gadda kun amma gadda rafne karaa kana nama guddaan dhufuu rakkoodhaa inni baay'ee ulfaataa alaa kulli halkanuma talatii hangafaatu dhufaara hundumti keessanuu seenaa kootu lakkoo abaabee yoo ta'u jiranii bakkiin faatti shanfaatti haati fakkii waanti illee deefaatti illee garana jiranii guddaafuu ija ittiin dhuftee miira maatiitti dabalamu itti dhagamu walumaan laallaa ammas itti dhagamu tura. Nuun illee asitti argamti obboleettii seenaa taqabbaluudhaaf seenaan illee kunoo hiriyootan ofii affeerte seeniyyee maa dhufte adda? Woy akkanatti taamaare maaltu sitti dhagahame hagam eegdere obboleettii kan kee kana? Abbaa seenaa maal mana sarrii onaa bittee of nyaan hin qabdu bakka itti hintineetu. Surah kakak. Kameraman ini. Mami, halo wala Nun. Nun, alhamdulillah. Nun jangan nak cepat. Nun, ya Nun.